بسم الله الرحمن الرحيم تليتين ربنا هارارم آسياتين ربنا هامار أمة أورمو غرتي أكمل ربنا نقمبتشي سكانتي قمبتشوتي يتول ديم ربنا هاغود في تبات ربنا هاغود ورا هريري سادان مرم ربنا هاغود ورا قمبتشو قمبتي تنقا سدان تشين ربنا هاغود ورا نقوس ربنا هاغود كمال جلدي ربنا هاغود بيتي جنقا يا ربنا هاغود قبصون أمة أورمو دا فبتناين قام غرغراتي كيفما تكتخيجت هنغفتوني قبصو أمة أورمو addi bilisummaa Oromoo qabsoo guyyaa irraan tanaa kun akka dhufuuf bu'uura cimaa kaa'ee qabsaa ture jira jechuudha. Wareegama qaqqaalii lubbuu ilmaan Oromoo guddaan itti kafalamee jira qabsoo kanarratti. Kanaaf waan biraa miti alaabaan irraan tana mirmirfamaa jiru kun kan uummanni Oromoodha asxaa kana qofaan ittiin dhabamaa ture jechuudha. Arra dirree Oromiyaadha hangafa lafa hangafa qabsoo uummata Oromoodha humbii keessa qofatti osoo kan mirmirfamuu ta'in booleedhaan seentee jechuudha xayyaaraan fe'amtee booleedhaan dirree Oromiyaadha qilleensarraanis lafarraanis bilisoomee jira jechuudha. Shashalanni gabrummaa uummata Oromoodha barri ittiin ciccitee bara kana. Bu'aa bahiin qabsoo uummata Oromoodha barri raasarratti ittiin baatee fi tokkummaan uummata Oromoo ittiin dagaage bara kana. Barri kun dhaloota dhufuufis bara seenaadha kan galmaa'uu qabuu fi barammoo caalmaa injifannoo keenya ittiin jabeeffachuu qabnuu fi egeree keenyallee murteessaa ta'ee jechuudha. Inni kun kan dhufeen waan biraa miti. Oromoon waan waliin dhabe qaba malee waan irra wal dhabe hin qabu duraas. Lafti mara dhaabbannee dubbatu jiru qumbiin lafa biqilchuu fi ittichitee asiin ga'uu keessatti uummanni isirra jiru wajjin ummata ga'een isaanii hammana hin jaamne jechuudha. Yeroo qabsoon uummata Oromoodha iddoo garagaratti qabsaa'onni irratti dhabamaa turanii fi irraa baqataa turan lafti qabsaa'ota if keessatti qabdee hawaasni qabsaa'ota garaasaa keessa kaayatee baase hawaasa aanaa qumbii kana jechuudha. Isinis baga gammaddan hawaasa seena qabeessa baga guyyaa kana gartan. Firii qabsoo keenyaa arrarra as deemnee as geenyee waan jirtuuf kana kan fide tokkummaan uummata Oromoodha wal dhaga'uun uummata Oromoodha waan dhufeef jechuudha. Tokkummaan jennu tokkummaan keenya wal dhaga'uun keenya bu'aa kana fidee jira. Bu'aa kana ammoo kunuunfachuun keessattuu bu'aa kana kunuunfachuun ummatni Oromoo hundi ga'ee guddaa akkuma qabu qeerroon keenya injifannoo kan dhufuu keessatti dhiigni aspaaltii irra lola'aa ture kan qeerroo keenyaati. Manni hidhaadhaa biyyattii tana keessatti kan beekamuu fi kan hin beekamne Oromoof qofa ijaarame. Oromoo itti fannifamaa ture, Oromoo itti du'aa ture. Lafti teenya iddoo awwaala jallisii iddoo awwaala dhala Oromoo waggaa taatu gubbaansii fooqii diinaa ta'a turte jechuudha.
keenya ajjeesaa kan isaanii barsiisaa, keenya dhabamsiisaa kan isaanii ol guddisaa, cunqursaalee ture san har'a irreen tokkummaa uummata Oromoodhaa burkuteessee jira. Sirni kun walii seenaaf dubbatama malee abadan uummata Oromoo irratti deemuu danda'u. Warreen dirree arraan tanarra dhaabbannu kanarratti aarsaan wareegamne ulfaataan dhiira dhalaan xiqqaa fi guddaan irratti baafamee jiru saniif daqiiqaa tokkoof yaadannoodhaaf akka olnaa godhatti dhaabbannee yaadannoo isaan kana barbaade. Galatooma eeggata. Dirree wareegama kanaan arganne kana tokkummaa keenya kana jabeeffannee cimnee jabaannee irratti akka hojjennuutii wajjin sun dhaamsaati isinii dabra. Wal dhaga'uudha qabna, wal dhageeffatuudha qabna. Haala bal'inaan yookaan har'aan tana waraanni bilisummaa Oromootii fi humni poolisiin Oromiyaatii fi qorri bittinneessaadhaa maal akka ta'e ijalloo dhaaba kanaa ODP'tii fi adda bilisummaa Oromoodhaa hoogganaa adda bilisummaa Oromootiin isiniif ibsaa tuqulleen barbaada. Uummata keenya dursee baga Rabbiin guyyaa seena qabeessa kanaan lafa seenaa qabdu sanarratti waliin nu fideen ja'a. Itti aansee manguddoo teenya warreen qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti seenaa bareedduu gooroo tanatti qabdan hedduutu as keessatti argama. Warreen jajjaboo wareegamanii fi akhiramaniifis Rabbiin rahmata haa godhu. Itti aansee kabajamaa bulchaa aanaa kanaa Ibrahim Muhammad akkasuma aanaa kanaa akkasuma haawwan keenya jajjaboo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nu hadhaadhiyyaa turan akkasuma daa'imman qacalee qabsoo bilisummaa Oromoo bakka nuti itti laaffannerraa lafaa biqilanii qabsoo tana lubbuu isaanii taankii fi qawwee kilaashiin giriruuf dura dhaabbatanii guutuu Oromiyaa keessatti wareegama qaalii kafalanii jijjiirama amma dhufe kana akka galii isaa rukutu godhan keessaa qeeroo fi qarree bilisummaa Oromoo galanni isaanii jijjiirama kana ta'uu fi bilisummaa itti fufa qabdu galii isii akka ga'aniinis ammallee abdii keenya kanaan ja'a gara isaaniitiin. Baga nuu jiraattan baga guyyaa seena qabeessa kanaan hundi keenya daa'imman xixiqqaa fi gurguddoon manguddoon keenya hayyoottan keenya ulamaa'iin keenya sheekootiin keenya abbootiin gadaa kanatti aansee seenaa gabaabduu takkaan dubbachuu barbaada.